Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasham arkafuuni akamna qablee jirtani jaalatu tawfiq kabjatu dalma ka YouTube ready man kun shordoftan. Yo. akkana gaafayyaatatan abdiisin irra qabna akkam jirtu nagaa keessani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rajul deebisiniin jedheen jira kachi jenne dhufne jirra ani ready isin obse yo isin jira chala Aku abe kamu obsefi anile banne tin jirra namoonni baay'een gaafii gaaftan tin jirtani video te senu kara TikTok tinte wow to wa posto te kara Instagram tinte wa no mate heno to namni ani video te wan browde sofi ni sin gaafii kesan obse te tin jirti obse maale jirti hospital sin te jitne chuan badani becha wala sinin bonna baay'ee tokko nu galatoomaa isin jechuun baana karana maan baay'ee jecha nu hanqata karana maan isin kam dhugaa isin jedha maaliifi namni akkana tu nu gaafachuun keessan isin galee raama caalaa waan nu jaalataniif isin galee osoo nu jaalachuu baatanii yookaan immoo akkuma barbaadan nama azim buloo wayii nu gootanii fiduu baay'ee nama laaltan namni nama ceeqawoo yookaan nama jaalatu nama gaafata jedheetiin ni yaadaan. Akkasimi saniif baay'ee nu gaafatanii galatooma ulfaadhaa isin kabajnaa akkuma isin jaalattanullee isin jaalanna har'a waan saniin isin qabanneetiin dhufneetiin jirra akkana fakkaatutti nurraayyuu kokolfaatni how you feeling now argaatiin jirtanii uffata adii uffanneetiin jirra akkuma uffata adii namni uffatu akka wanni qaba jechaan guyyaa gammachuu yookaan immoo wanta akkasii wanni uffanni adiin walii gara mataa dubbii hiikaa qabadeetiin yaannaa nuyi saniif gaafii sanarra deebisii deebisuuf yaa akkasi gaame Maya adu isa xiqqoo ati lolu cabsadhuutiin caccabsanii xiqqoo si dubbii akkasi gaa ololtoota keenya qaalii keenya akkamii jirtu isin nagaa keessanii hedduu naaf galatoomaa gaan kan nagaafataa turtanii kan wajjin jirqamaa turtanii kan gammachuun keenya gammachuu keessan ta'e kan gaddi keenya gaddi keessan ta'e by the way hedduu nagaafataa jirtu na biraa qabaa jira anis immoo yeroo tokko nan arga jechuudha hedduu naa galatoomaa ulfaadha isin jechuun barbaada jalqabarratti itti aaneega akkuma argitan hospitaala seeneeti yeroo sana hospitaala seenee booda ana hospitaala seenee cufame jechuudha miti video achi booda hospitaala ga'uu keenya isinitti argisiisna garuu maalirraa ga'uu keenya aga yoonaa kan isinitti himneef illee dhiifama maaliif gaafa nuyi video hospitaala sana gadhiifne hedduu du'aa nu godhaa turtan koomentii jalatti hedduu cinqamaa turtanii kan aga yoonaa isinirraa turreef illee ifama sinin jechuu barbaadna jalqabarratti ya walii galatti wallahi baay'ee tokko ifama sinin jechaatiin jechaadha akka dubbii ta'oota deebinu obseen deeteetiin jirti moo hin deemne warra jettaniif alhamdulillahi rabbil aalamiin isin jaddimsi iyyuu baasaatiin jirta maal isin jira yoo dhageettanii obseen deeteetiin jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni kan isaati nagahaan kinoo arra bakka tana dhaabataatanii bakka tana tittee keessanii haasaatiin jirtu nagahaan rabbiin isii hiikeetiin jira kanaaf immoo galata isaati isin du'aayii nu gootaniitiin jirtan waraanni du'aayii nu gootan obsee baga rabbiin nagahaan si hiike kan dhageettanii kan dhageenye immoo akkasitti obseedha du'aayii godhaatiin jirtan wallahi obseen nagahumaan hiikamtee wantoonni tokko hin jijjiiranii akka guyyaa hospitaala seensan jechaadha wantoonni mudate isinii himnaa jechaadha guyyaa hospitaala seensan mudannoo isii mudate wanta baay'eetu jira kanallee isinii himnaa dubbii teenya hanga dhumaatti obsaan faana tura isin jecha walii galatti garuu obseen nagahaan hiikamteetiin jirti maqaan isii akkuma itti ba'e ilma keenya Aisha dubartiidha ittiin teenya jechaadha maqaan isii Aishaadha Aishaan har'a nu bira hin jirtu garuu Uma bira jirti haala jawaatu fuula isii mul'isu waan hin barbaadiniif isin galeeraa jechaadha malee qashtii wayii isin galata dhugaa bareedduu ilaata ajaa'ibaa wayiiti garuu viidiyoo irratti mul'isu waan hin barbaadiniif karaa namaa jechaadha awwaala irratti agarsiisan jawaatutti viidiyoo irratti mul'isu waan hin barbaadneef hin barbaadnu kana obseen ergadeetti agamta akka turteerti fayyadan taate jechaadha obseen ergadeetti torbaan sadii geetteetiin jirti kaateetiin jirti yoo ammas isin galeeraa jechaadha kaateetiin jirti kan waan bakka tana teetaatiin jirti kaateetiin naani malee sila amma reetti amma tolkoo hin danda'amu sababa saniin nullee viidiyoo irraa babbannee biizii taanee kan namni beetanii biizii taanee tumaan babbanneetiin jirraacha keettaanu mee ati wanta si mudate guyyaa hospitaala seentee achi booda si mudate immoo isinii itti fuftee jechaadha let's go akkasi gaa jalqabarratti wanti guddaan Allah subhanahu wa ta'ala nagaan ikee iddoo kana haaya daa'ima koo wajjin walla argisiisuuf wallahi hedduu daanki baarii alhamdulillah rabbil alamin hedduu kana kan gochuu danda'e isa duwwaadha
kanaaf hedduun gammachuu qaba garuu berzii yookiin guyyaanii ani deessuni baay'ee haardi ture hedduu ulfaata ture jechuudha anaaf hedduu ulfaata ture maaliif akkuma isin viidiyoo irratti argitanii qaxxitaa man deeme dee'uuf miti kan hin deeme baay'isawee injira miti dooktariin dubartootaa amma ati hospitaala deemtee ilaalamuu qabdaa dhiiga keetu xiqqoo ol ka'ee jira naan jetti jechuudha hayyee jedhee nan deeme sani booda akka Jarmaniitti sa'aatii 23 sa'aatii 18 sa'aatii 20 PC sa'aatii 20 ol seenne 18 ol seenne 18 wayii sa'aatii 20 walakkaa akkasitti yaani naguman qabaa jechuudha naguman qaba yeroon isin jedhu waa'ee dee'uu minaamini miti dhiiguma sana cheeggoonaa kanaafuu turuu qabdaa ilaallee yenna fooyyaa deeme next week tu intini baqasine daama baafnaa naan jedhani jechuudha so sani booda ani akkas operaasyoonii hin fedhu akkasumatti deemuuf barbaada yeroo guyyaa saagee kun normaal dhiigi ol kee gad deebuun jedhee akka dooktarii wajjin haasofne rakkoo hin qabu bakka inni ilaalla biyoo baaqtan goona waan ta'eef asuma turii naan jette jechuudha hayyee jedhee shaanxaa kan koo geggeeffadhee simarii manni simarii kilaasii qabadhee maal jedhee jechuudha waan nyaadhee nan hirkadhee jechuudha gaafa hirkadhee jedhu galgaluma sanaa akka sa'aatii 20 walakkaa yookiin 21 akkas 21 mitabbo sa'aatii 22 akkasitti xiqqoo yergeen hirkadhee jechuudha sani booda fuula koo dura akka wanta I don't know intini akka wanta waan no wala na bilbilaa turte barate waliin waa sa'aatii hin yaa waliin ganaadha bar yeroo nu waliin asumnu ganaadha bar ganaachiin geenya fuula koo dura xiqqoo intini nan maaliin sin jedhe xiqqoo see narku barbaada doktariin seetegee goona kottu naan jedhe sin jedhe achi booda isa wajjin walitti seetegee nan naqe iddootti onnee daa'imaa minaamin hunduma cheekaaf godhanii jechuudha achi isa normala yeroo kaanii ciibsanii kan isaan nama godhanii ana garuu teessisanii mikiraatu dhiigi baay'ee olla kee waan jiruuf teessisanii cheekaa intini seetegee kana ersan ergi godhanii booda yeroo masaan godhaa jiran riidii wajjin silkii haasaan ture cheekaa intini seetegee godhaa jirre inni mana jira mikiraatu yeroo sanatti ol galuu hin danda'u iddoo kana kooroonaa waan ta'eef seera isaanii hedduu ulfaatti jechuudha mana hospitaala keessatti yoo haadha manaa ol galchan abbaa manaa galchan garuu yoo dee'umsa ta'e dhufaachuu yeroon kun immoo dee'umsa akka ta'e addan baafamne waan ta'eef isaanii ol galuu hin dandeessu inni mana galee jira silkii walitti dawwallee nagaan bulii minaamin jennee normaali haasofnee jechuudha. Anillee suuraa taafuufa suuraa. Yaa asirratti. Innaa achi booda isii wajjin soo haasaatiin hin jirru jechaadha bakka nagaatti bulii jenneetiin maaliif anillee ol fideni yaa'u dhiiguma kanaafuu akkana jedhaniitiin ol seensanii guyyaa walaati isuma nagaa waliin waraabaatiin viidiyoo qalladaatiin nunas taala seente ganaadha kan beenu torbaan lama akkasiin hafa riidooniin akkuma beektan isin galee qaxararra bulee karaa deemaatiin hin bulee sa'aatii baay'ee firrafni karaa bakka wayii deemeetiin vloogii isin waraabee ture Berliin jedheetiin jecha guyyaa san achi dura jechaadha achi bullee akkasi qaxarana jira hirribni illee hin qabne asiillee kadhisiillee hospitaala fidee achi booda isiin hospitaala ol seentu ani bakka akka madaaraa ta'e oota kara maraa gorisoo jiinaa see xiqqoo haasee maqaa nagaatti bulee anjatteetu maan ani hindi shabran ledee silkii kiyya oota rafuu ani hin cufadha akka namnatti bilbilee ta'in nan jeen anuu taarafuu anuu sa'aatii xiqqoodha tamarafu saniyyuu jechaadha akka namni jeequ hin fedhu anuu sa'aatii 4-5 caala hin rafu saniifuu jechaadha tamarafu saniyyuu akka namni jeequ waan hin fedhu silkii kiyya saayilanti godheetiin jechaadha akka hin dhageessinatti dhiinatti raasha dheetiin firraa kiyyaa zeeroo irra deebi'eeraan wayitaani zeeroo irratti deebuuhaan lakkaa isinii galee cinqamaatiin jirtachi innaa mudannoon kun jechaadha bakka waliigala mataa dubbii asirratti wanni takka wanni dabarsuu barbaadu takka yoo jiraata ta'e waan tokko waan ofii kiyyaa irraa bara namni tokko yoo dogongora isaa irraa barata waan ta'eef jechaadha ani dadhabee turuun jira akkuma isin jedha jechaadha baay'ee tokko dadhabee turuun jira sababa sanii obseen deettu ani ofii kiyyaa achi hin turre sababbiin isaatis dadhabee turuun ture isin irratti itti dawwalaa itti tiniin turtee doktoroonni itti dawwalan ani garuu silkii kiyyee cufadhee tiniin laashadhee tiniin jira. Achi booda isii roota galgala azim madee saarsaa afurii keessatti akkuma isaa hirriba kana keessaa ol ka'e isinii galee oota ol ka'u kana amma na miisajii akkanuma mobaala fuudhee ilaalee miisajii arge miisajii obseejin madeetiniin riidii dee jira qoottu naa jedha ani bakka manaa boo'ina fakkaataa taniin jira silkii achuma dhiisatiin akkanuma garrafe achi booda sila maanii wanni jedheeti ammallee achi ol ka'e
achi ol kee ota siran dhayyafadhu riidii dha'ee jira koota ture silamaa inni dheetii dhaabee ammatana silkii adeemtee olee ta'ee wallaa abaluu dheedee sirii gala asuma akkatti uffadhillee hin beeku ima bee garuu eessa farge hospitaaluma farge ufumaa kiyyaayyuu akkamitti akka asii fe'eetiin hin deemu hin beeku hirriba keessa jira hirriba keessa achi isinii galee bakka gammachuullee natti jirti isinii galee asiillee aareetiin hin jira maalii bira hin jirrettillee cara asiin hiriyooti osoo dongoloo obsee deetti soo dhagaa hospitaalaatti deetti soriyooti gadda wula cara dhagaa hospitaalaatti nama meeqatti dawwaleera وتبرع قويا كنا وسين تتنين جرتي الحمد لله رب العالمين واني سنجت ربادي ما إني واني أنا اللي أكسين دلون قوسي تكو خاطر ربنا سيسكو وده دائمني جنا تربي لما تو هفافي جراني تين وان دكتور هم تتنين عم بقى تربي على ما سنيجا تنين جرتني قاله قالوا دائما كنا تربي لما أستين هفتة تنين أفتة تربي لما سو هفوف أفتة كانت كان مو وان براسو هنتانه دويا مسيرة أفتة لكن دويا مسيرتي جاسي تتنين بق أساعات نورمال مسيرة أفتة سو دبرسين سو مال انتهي جار قالوا الدكتور أكان دبرسين أفتة جراني وايا دني بويا سي دبرسين أفتة جراني وايا دني دبرتي را أصلا را بدي را كاسني لك وانت تف أنا كان هم بيني لكن ما لسني تربادا عادي منا كيسان وانو متى فيو أول سنتين تني جنان استار مثلا سنتين نان جاش كوا كوالي ربي كنا هم بيك ما لي فيه رياض يتو كتوا أو تسين أو سنتو أو سنة كانوا سال سنتين تني جتة كا إسي سنسير فاتني جرادين جنا نانجر إن أرجع ثابا إن أرجع ثابا نانجر كل ما نكان نانجرين سنتين نانجر إن بعد نانجر بق كل ما نانجر إني جرا كل ما نانجر كنا أقوم إني جرا ثاري وان سنجا وجرا أقوم إني داتو ميكي داتو إني اللي كانوا هذا إسمي قاله إنه ما مراني ساتو كانوا هذا إسمي قاله إذا إن سنتين عرفت منا يسال لي جرا إني برا قلبي به أو تإنه جنتاو إذا إن ديت تنجرتي برا ترى أو ده إني منا قلبي وكاسي وانا كاسي مودتي سنيفيو وانا هنا أنا دوم غري را إسين لك هندوم غري في يشوف بعد تنيني كارون وان وانا أوبسي مودتي تكمو وانا أني هاسورا وده تكسيتي ما إني سين اسمع إني واني إسين مودتي نفسي إنجا شلا ولين هاسات تنين تراني وسم أكسينة تنتتي ولين هاسات تنين تران نفسي مثلا شلا مالي فو بق أكان ما تشوف كذا سنتي ريوتاني وتربيه بس أنا تشلا سما وجينو أوديسات تنين جران كنا تربال منا أفا كنا سما جران وجينو أوديسات تنين جران نفسي تنا أبرالي وان قبلوف بق برا جيتة تنين دي عادتين أتشوف كذا أوديسين بق برا سان جيتة تنين تدي بتو أبسط ما ريفو سين برا أكان نجاهان يتي أوفما وجين هاسات تنين جرت وأوديسين ده كاسو ديو ورا تدي أبسط شلا أوسين ده مرة كواتيد الناو يتين ترى أوسين ده شلا سلا وانا نجا أني خنا ما نسري متشير ما نسري يتي متان كسين نتة إن قريباته إت أولدي بده شلا وني ودا نوسيتي أكانوا ترى ولي لا كل آلين الحمد لله رب العالمين نجاهن وانا نجاهن بقرب بينسي كه كلام ما نو شلا أنا اللي كسين جرا أمين ولو ما قلتي وبايز وي جبورتي كنا يوكين برزدي كنا ربتي برزي كنا ترى ربو من نجاري نجارنا يكمل ماله والله كومبليسير تدري هدونا تلفاده تدري يجودا هدونا الكوبي تدري دك أما سنة كيسة تيجي تدري سنة كده فدي سنة دائما دفعني بكسرني باسني إننا وانو قدام قياسون دربه قيار رانا أرجودا الحمد لله رب العالمين انتني ساكيسة داتا ساكيسة قليقة دي عاسون بربادن تدري جرو أنا انتني نرفز يخاني مونس نانا ما أنا قياسة يروح ياددو مالي في بك I don't know قياسون أنا قيا بريده هندوري سني برا هاسوين بربادو كنانا كومنتي جلتي بقرب نجان سيكي الحمد لله جراتي ربين قلتنا على الشاء رب قياسنا كيسا كنونا دبرسي أران نجي والله قياسو يروح ياددو guys من هذا مالك كذا يجودا سيرمان بركة والله بقى كان إن شاء الله بيجي سنة نينجرا لعل كل آل جتلا وانا نسي نجاني كم سني كنوا وسيلة أركتني تنينجرتني أم بورا كرو فيديو ران وانا جتلو قوتو أجا كسمبرة تنا كمان تني دفني تني وجه ها سيونا لكن بقى أكنت تفوفنا سني تشور بعد تنيني وان باي مقافة تني في كنوا وسيلة تنينجرتي أم بورا وان بنوت نفكاتو بنا إن شاء الله أما تنو تمجد بعد إروان تتفي يرو ساعتي أرجعون واتو كتكورا من قد يسوي نمبر مكورا سنوف كلا توما جتشو بربانا أكاسي حاسايا ناسنتي بايس نوف كلشا أرش متحاسمي باي ما دي في أنا تاسي الرالي شفنا هم نالي باي قبل سنيالي الرالي فورا سنيالي
يوها سيف ما دودة ديفتها دودة ديفتها دودة ما بدي بلش تزلش شوف الارتش بس بدي بلش راجع أجل تريد تشور عن اللي هدو قلتو من أجل أني برجنانتي كان يرون الفاتورة كان كيسة كارهون دوما سبورت لقول مرقا لرجين ديل نت مرقا موق اللي اسمه تونت موق أطره أجا هماتي يجودا إسان اللي ناقلتو من أجل أني هدو ناقلتو مي أبا عايشة حبي أكيد سنين جرا قلتو ما قلتو ما ألفادا كبجما سنجتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace out.